mata dureen keenya irraa barsiifni sobaa akkaataa kamitti ilaalamuu danda'a. Waldaa keessatti karaa afuriin sobni waldaa keessa seena. Karaa afuriin qabachaa deema. Waldaa keessatti sobni karaa afuriin babal'achaa iddoo qabachaa deema. Egaa barsiisa sobaa kan jedhu irratti xiyyeeffannaa karaawwan waldaa keessatti barsiifni sobaa itti babal'achuu danda'an daandii kan ta'an kallattii afuriin jiru. Inni tokkoffaan barsiisuma sobaati. Maatiyoos boqonnaa 5:19 dhattanii yoo ilaaltan sirriitti argitu booddee irratti deebina mata duree kana fudhannaa. Lammaffaan raajota sobaati. Sadaffaan tiksee sobaati. Arfaffaan amantoota sobaati. Inni kun gartuuwwan arfan kun gartuuwwan ciccimoo jedhamu. Hunda ilaallata jechaadha. Gartuuwwan arfan kun wal bare taanaan wal fudhateera taanaan walii galeera taanaan dhaloota waaqayyoon barbaadutu manca'a. Barsiifni karaa kamiin babal'ataa? Barsiifni sobaa waldaa keessatti, raajonni sobaa waldaa keessatti, tikseen sobaa waldaa keessatti, amantoonni sobaan fakkeessanii deeman waldaa keessatti dhiibbaalee sagalee waaqayyoo fi mootummaa waaqayyoo irratti rakkoo gurguddaa uumaa jechuudha. Yeroo Yesuus Kiristoos biyya lafarra tureera. Yesuus wajjinis turaniiru, du'aa ka'uun hin jiru jechaa turaniiru, Yesuus irratti barsiisaa turanii, maqaa isaa balleessaa turanii, waan hedduu isa fakkaatanii dirasi amma seexana baasan dirasii ga'anii. Raajota sobaa kan argattan keessa 8:22 dhattanii yoo ilaaltan baay'inaan hin argattu. Tiksee sobaa kan jedhu immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 10:12 irra dhattanii yoo ilaaltan tikseen akkamitti akka inni tiksee sirriin ta'in oolaa dabarsee akka kennu. Tikseen bitamee jedha. Tikseen bitamee oolaa dabarsee akka kennu dhimma akka hin qabaan faayidaa isaatiin malee tikseen bitamaan waldaa keessatti rakkoo hedduu qabaachaa. Tiksee bitamaan baroota kana keessa namoonni maal godhu? Kaan biyyummaadhaan, kaan zariyaadhaan, kaan soddummaadhaan, kaan dhiigummaadhaan waldaa keessa galaniitu waan adda addaa godhu. Bifa adda addaan taasisu. Maal godhu isaan kaan immoo maal ta'u? Buna kiiloo tokko waldaa keessa dhufanii bitamanii maallaqaan bitamanii waldaa hooganu. Waldaa keessa galu. Kuni tiksee bitamaan. Tiksee bitamaanii waldaa bushuu waldaa geggeessuu hin danda'u. Waldaa bineensatti kenna. Oolaa bineensatti kenna. Rakkoon kun waldaa keessatti hedduu babal'atee jira. Namni amantoota iddoo jiran barbaadu hin rakkisa. Egaa isa kana yeroo biraatti deebina. Yoo Waaqayyo yeroo isaa nuu kenna. Har'a garuu xiyyeeffannoon keenya waa'ee barumsa sobaati. Akkasuma amantoota sobaa iddoo isaa akka qabatan Tasalonqee 2:9 irratti dhattanii yoo ilaaltanis maal akka ta'e in ilaallaa jechuudha. Asirraa yoo ilaaltan Xiimotewos 1 boqonnaa 6:20, Xiimotewos 2 boqonnaa 3:13 dhattanii ilaaluutti isinitti raata. Kallattiidhaan sagalee Waaqayyoo keessaa Xiimotewos 1 boqonnaa 6:20 irraa akkanadha. Yaa Xiimotewos wanta adaraa sitti kenname jabeessi eegi. Dubbii midhaa hin qabne isa wanta qulqullaadhaan mormurra, wanta sobaa beekumsa jedhamee dhugaadhaan mormurraas immoo fagaadhu. Namoonni karaa tokkoon beekumsa isa jedhame kana arganneerra jedhanii himu, isaan garuu isa karaa amantii akeekkatanii dhabaniiru. Ayyaanni Waaqayyoo si wajjin haa ta'u jedha. Iddoo kanarraa Phaawulos yeroo Xiimotewoosin gorsu adaraa sitti kenname, adaraa isa sirrii ta'e, isa kan waliin magne, isa kan walitti hin dabalamne, isa kan jal'ina of keessaa hin qabne jabeessi qabi. Si harka jira waan ta'eef yoo isa seeraan jabeessitee qabuu baatte si harkaa fudhatama. Warri sobaan hojjetan hedduu isaanii kaaniiru waan ta'eef beekumsa moo dhugaa caala. Amma yeroo baay'ee maaltu ta'aa jira? Addunyaa amma keessa jiru kana keessatti beekumsi dhugaa dhoksuu qabeera. Beekumsa fakkaatee dhufa, beekumsa fakkaatee namatti argama. Inni kun immoo maal godha? Dhugaa nu jalaa dhoksaa deema, dhugaa irraanfachaa deema, dhugaa wangeelaa yaada Waaqayyoo irraanfachaa deemna. Beekumsi dhugaa Kiristoos kana nurra facaasa. Kanaaf Phaawulos maal jedhee? Ilaa
beekumsi dhugaa akka sinirraa fachiifne dhugaa sitti kenname kana hin dagatin jedha. Jabeessi qabi. Dubbii mi'aan qabne isa wanta qulqulluudhaan mormurraa wanta sobaa beekumsaan jedhame dhugaa mormurraas fagaadhu jedha. Egaa yoo laaltan karaalee adda addaatiin jireenya namootaasiif jireenya namaa dhaabuudhaaf jireenyi namaa akka gadi fagaatu gochuudhaaf namni tokko waan barsiifate waan barate fakkaata. Waldaan paastera waldaa fakkaata, geggeessitoota fakkaata, hojiin kee si fakkaata, manni kee si fakkaata, deemsi kee si fakkaata, daldalli kee si fakkaata, beekumsati qabdu si fakkaata. Kanaaf Yesuus irraa warri baratan Yesuus fakkaata. Meerka kol qaban yaa Yesuus jedha na gargaareedhaame. Barsiifanni kaanserii cimaadha gajallinni barsiifamnaan. Barteen barsiifatarraa ka'u addunyaan balleessaa nama hin balleessaa namas gadi dhaabuu hin danda'a. Kanaaf barsiifni baay'ee murteessaadha. Maal barsiifni dhugaa jiraannan lafee namaa hin dhaaba. Jireenyi namaa Waaqayyo duuka bu'ee akka namni deemu hin gargaara. Namni hin baranne waan barateef deebii kennuu hin danda'u. Sagalee Waaqayyoos barachuudhaan hubachuudhaan adda baafachuudhaan sirriitti itti jiraachuun barbaachisaadha. Jireenyi namaa barsiifan murteessaadha waan ta'eef namni yorgaa baratu gadi fagaachaa deema. Gadi fagaachaa yeroo deemu immoo rakkoowwan hedduu fidaa deema. Rakkoo cabsuus hin danda'a barsiifanni. Barsiifanni sirri nama hin dhaabaa. Barsiifni sobaa garuu rakkoo guddaa qabatee deema. Yeroo baay'ee barsiisa raajota sobaa biratti argamu qabxiiwwan 5 qabadhaa isin fayyada waan ta'eef. Sagalee Waaqayyoo hin beeknu taanaan rakkoodha. Yeroo baay'ee maal godhu namoonni nama attaalaluu barbaadan barsiifni raajota sobdootaa yeroo baay'ee maannoo jettaan dhugaa xinnoodhaan soba baay'ee namoota toomoo shaa'uun. Dhugaa xiqqoodhaan mee nama simate jiru dhugaa xiqqoo fudhatu waliin. Barsiifni sobaadhi. Dhugaa xiqqoo fudhatu waliin. Soba moo hedduu fayyadamu waliin. Kamtu immoo caaluu qaba. Jedhaagaa. Mallattoon barsiisota sobaa fi raajota sobaa dhugaa xiqqeessanii soba akkaataatti bal'isan. Lammaffaan maali jireenya gadhiisii jiraachuu irratti xiyyeeffachuudha. Maal Yihudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 4 kaaftanii yoo dubbatan ayyaana Waaqayyoo kana waa'ee ayyaana irratti maal ta'u ayyaana Waaqayyoo silaa waan naa kenneera yoo dhugees yoo sagaagalees yoo sobees yoo natees silaa Waaqayyo gooftaa namu mana qulleessa jedhanii itti hirkachuudhaan ayyaana Waaqayyoo irratti of gatuudhaan seera Waaqayyoo kaa'ee cabsuudhaan akka feeteedhaan labattaan kan argaman hedduu isaanii jiru. Kun ragaa isaaniiti. Inni tokkoffaan dhugaa xinnoo fayyadamanii soba baay'isuu. Inni lammaffaan gadhiisii jiraachuu. Sadaffaan ayyaana Waaqayyoo gatii dhabsiisuu. Inni arfaffaan of tuulummaadha. Isaan kun baay'ee rakkisoo kan ta'an ragaawwan barsiisa sobaa duuka kan deeman. Sanaaf egaa har'a barsiifni sobaa babal'achaa jira yoo jennu babal'achaa jira. Kitaabni qulqulluun inni kun dubbatu tokko dubbatu. Inni tokko jedhu tokko hin jedhu. Waldaa inni tokko jedhu tokko hin jedhu. Namni inni tokko jedhu tokko hin jedhu. Loo'ee barsiifni sobaa immoo akkamitti seenaa si fakkaateet sitti maxxaneet jireenya kee addunyaa kanarraa si balleessuudhaaf sitti dhufa. Mee kitaabota sana naa fidi. Mee ilaalaa kana. Kanas qabdu amma. Kuni laala macaafa kana. Macaafni sirriin isa kanadha. Yoo laaltan loogoon asirra jiru sirriitti na hordofa. Armaan asirra jiru kun hiika mataasaa. Kitaaba yeroo bittan kanan qabu taanaan hiika irraa diraayivii ta'e malee hin eeyyamu. Tokko kanas laala kunis akkuma sanadha.
kanas immoo laala dhufeera jechuudha. Loogoon asirra jirus immoo inni asirra kaa'ame hin jiru asirra. Kitaabni kun har'a eessatti chaayinaa irratti maxxanfameet akka maqaa Yesuus dhaloonni kun wallaalutti kitaabni kun maxxanfamee jira. Dogongoroonni jiran as keessa eessa jiru? Mee fakkeenyaaf hojii ergamootaa boqonnaa kitaaba kanarraa naa dubbista. Isa kitaaba jedhu kanarraa, isa macaafa jedhu oddoo hin taane. Isa karaarra deemee dhibba dhibbaasitti nagadu kana isa chaayinaan maxxansitee biyya keenya keessatti ijoollee si jalatti ajjeesu, waldaa kuffisuuf kaate kana maal akka jedhu isinitti himamu. Qubee isa sirrii ta'e irraa dubbisi. Maal jedhame dubbisaa? Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoo ila qalbii dhala dhaggeeffadhaa kan namni beekan. Namni hubannaa hin qabne kanan galuuf. Amma macaafa kana wal bira qabnee jecha isaa laallama. Ammuma ka barsiisa sobaa jechuun isuma kana jechaadha. Tonkolanyaa kitaabaa as keessa galchitee Yesuus Kiristoosiin lallabattee waldaa dhaabdee asirraa dubbiftee xiyyaaqee waldaa keessatti akka galu gootee doktoriinii waldaadhaan macaafaa gargar diigdee yoo as keessa kana taasifte waldaan kiristaanaa hin diigamu. Waaqarra kan jiraattu yaa abbaa keenyaa hin jiru keessa hin jiru. Kuni maalidhaa? Sambata torbanii waldaan kan jedhu ciccirtee keessa bakka Yesuus ibsu keessa balleessitee bakka fedha kee fiddeetti galchitee yoo dhaloota tate burjajjeessita ta'e illee Waaqayyo immoo jalaan namoota dogongora kana baasan kaasa. Guddaadha Yesuus jedhame. Isa sirrii taale immoo sirreeffadhu yookaan sirrii miti hin deemudha jecha. Jedhime kitaaba isa kitaaba jedhu sunirraa. Eshi boqonnaa 4 lakkoofsa isa kamirraa? Kitaaba maqaa Yesuusin nan dubbisaa. Fayyinni nama biraa tokko irraayyuu hin argamu. Ellaa qabaddu kaa fayyinni nama biraa tokko irraayyuu hin argamu. Haasa'uu jalqabeera kitaabichi jedhu. Maqaan nuti ittiin fayyifamnu kan samii gaditti namootaaf kenname biraa tokko iyyuu hin jiruuti. Ilaa namni baay'ee moobaayilii isaarra wallabaa jira amma kitaaba kana wajjin. Namni hedduu namni hojii ergamoota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irra jiru as keessa wallabaa jira kitaaba inni dubbisaa jiru kana hojii wallabaa. Fayyinni nama biraa tokko irraayyuu hin argamu. Ila siruma iyyuu wal argaa jiru akka nuti baranne akka nuti kitaaba hiiknet akka kitaabni hiikutti fi akka kitaabni kun haasa'u fayyinni karaa kamiyyuu eeshi jedhu. Maqaan nuti ittiin fayyifamnu kan samii gaditti namootaaf kenname biraa tokko iyyuu hin jiruuti jedha. Bakka jedhi immoo kitaaba isa nuti amma irraa lallabnu isa sirrii isa immoo kaa'ame sana immoo isa jalqaba duraa itti cuubbamtaniitti barattan sana isa wangeela sirrii dhannee Onesimoos Nasiiffaa Baggammachiiffaa sirriitti dadhabanii beektonni nama 44 ta'an irratti xiinxalanii kanas sirrii dhadhanii loqoda sirrii lafa kaa'an sun immoo mee isarraa immoo dubbisiisa irraa lallabnu kan. Eshi hojii ergamootaa 4:12 irraa fayyinni Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin tokko illee hin jiru. Eshi beete bobe fayyinni Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin tokko illee hin jiru jedha. Asitti immoo Yesuus Kiristoos kan jedhu biraan biseera. Yesuus kan jedhu hin jiru. Ishee mammooti naa deebitamoo Luqaasii boqonnaa 11 immoo keessa naa dhagimmoo namni tokkichi immoo macaafa moototaa isa tokkoffaa boqonnaa 10 lakkoofsa 14 irra naa dhaqammoo barsiisa sobaarra jirra kaa akkatti addunyaan kun nama dogongorsiisaa jiru kaa macaafa fakkaatee akkatti dhufaa jiru kaa akkatti kaa dhaloonni baay'een akka isaan wal falman lakki wangeelli akkana jedha jedhanii gara mataa isaaniitti akka deemanii fi wanti kallattiin kaa'ame jira jecha. Kana waldaa kiristaanaa sirriitti hubannoo guddaadhaan namoota leenjisuun namoota barsiisuun beektonni macaafaa gadi ba'anii waa'ee macaafaa dubbachuutti jiraata. Bakka Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irra kan jiru guyyaa torbanitti yoo xiqqaate namni yeroo torba yoo xiqqaate yeroo 14 jedha namni akkamitti waaqarra kan jiraatu yaabba keenya namni jedhe jira kadhate sana oluu jechuu danda'a ganama jedha galgalan jedha garuu achi keessas hafeera isin immoo waldaa kan dhuftaniif kadhataa Yesuus hin barsiise kadhachuudhaaf jedhama achi keessaa waan hafeesitti kitaaba irraa dubbisuu bira kitaaba
isa duraarra isa kan nuti irraa lallabnurraa dubbisi laasa. Jedhe macaafa qulqulluurraa dubbisi. Moobaayilii keessanirraa immoo sirriitti hordofaa iddoo jirtan. Macaafa moototaa isa tokkoffaa boqonnaa 10 lakkoofsa 14. Sirriitti namni hundi irra deddeebi'aa dubbisa. Aizoon jarjaree kan moosinitti meewwan iseen ga'a. Maqaa Yesuus inni dubbisa. Macaafa qulqulluurraa akkas jedha. Yesuus iddoo tokkotti hin kadhata ture. Kadhannaa isaa erga dhaabee booddee bartoota isaa keessaa tokko yaa gooftaa Yohaannis bartoota isaa akkuma barsiise kadhachuu nu barsiisii jedheen. Kana irratti inni immoo yommuu kadhattan akka kanatti bufee jirutti kadhadhaa. Yaa abbaa yaa isa waaqarra jiraattu abbaa keenya maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqarratti akka ta'u akkasumas immoo lafa irratti haa ta'u. Sooraarraa borii nu barbaachisu guyyuma guyyaan nuuf kenni. Cubbuu keenya nuuf dhiisi nus immoo warra nu yakkan hundumaaf hin dhiifna qoramattis nun galchiin hamaan oolchi malee jedhaa jedhee isaan barsiise.